Aku buktiini jechuudhaaf fi rakkataa namaa barbaade. Mareefus nuyi kaasaa namni nuuni akkuma reefu jennu mataa haalu jira. Kenni quraana keessatti rabbiin maa waan ta'eef galu yeroo rakko deessanii gaadha. Hawaasa dhumatee kiristaana ta'e keessattuu hawaasa Oromoo yeroo seenaa isaa dubbannu kana dubbanna. Kun yeroo akkanaa kana amma qormaanni hunda keenyatti dhufe. Wanti duudaan jechaan yeroo nagaa dubbannu suni har'a mirkanaa'ii hojiidhaan lafarratti argamsiisuu dandeenya kan jennu kana jechuudha. Kanaafuu bara baranaa kana midhaanis kan irraa gurgurannu hir'isnee Uthmaan ibn Affaan yeroo tokko Madiinaa beelli galee jennaani gaala akkanatti tarreesseet mi'a fe'ee biyya biraatii fide. Biyya biraatii fidee naggaadeen immoo itti fiddee itti yaatee bakka namni hundi bu'aarra beelli bu'ee jira waan ta'eedhaa fi bara kana gaa namni inuma jira bara hunda keessattuu wanti namni waan akkanaa godhu kuni yeroo kanatti yaanii jennaani meeqa naa kennitu naan kanan isinii kenne kana caalaa argadheen jireedha. Kana caalaa utuu jedhu naggaadee magaalaa kana keessa jiru namummaan gatii kana sii kennu hin jiru naan naa kennamee jira eenyus sii kennaan rabbi naa kennee jira jedheeni mi'a fe'ee fide sana guutuu isaa sadaqaa kenne jechuudha. Sigale gaala dhibbaa olitti fe'amee dhufe kana ummata hiyyeeyyii yookaan immoo beelee Madiinaa keessa jiru kanaaf guutuu isaaniitiif kenne. Fakkii akkanaa kana yeroo ammaa kanatti kan nuti hordofuu qabnu jechuudha. Kanaafuu Rasuulullah sallallahu alaihi wasallam namni sinqiin qabu kan qabne haa yaadatu jedhan yeroo rakkinaa kana keessatti. Kanaafuu akkuma amma namoonni keenyas warri bilbilanus irratti xiyyeeffannoo godhaa jiran akka mootummaattis akka mana amantaattis akka hawaasaattis xiyyeeffannoo guddaa kan nuti irratti gochuu qabnu. Masjidni naannoo keenya yeroo ammaa kana eega salaanni hafee gara kwaaraantaayiniitti akkamitti jijjiiramee namni dhibee kanaan hamma ta'e tokko tajaajilamuu qabu. Hospitaalli hin gahu gaafa kana caalaa babal'ataa deemu rabbi nurraa dhaabu. Garuu akkama biyya addunyaatti agarru istimeeshinii yookaan immoo tilmaama ogeewwan yaalaadhaan nuu kennan yoo dhageenyu lakkoofsa guddaadha. Manni yaalaa hin danda'u. Kanaafuu masaajidoonni keenya gara kanatti jijjiiramuun koreen masjidaa, imaaman masjidaa, sheekkan, daa'iin ganda keessa jiran hundi isaaniitu ummata salaanni hafuu jechuun ibaadaan hafuu miti. Hojiin gaariin, hojiin khayriin hafuu miti. Yeroo biraa caalaayyuu itti fufuu qaba. Maal gochuudhaan ummata ganda keessa jiru qindeessanii midhaan walitti guuranii iddoo tokkotti kuusanii hiyyeeyyii naannoo isaanii jiru kanaaf hamma ta'e tokko yoo daakullee kennuu dadhaban jiraadhuma isaa kennaniillee kana irratti baay'ee isaa socho'uun barbaachisaadha. Turree jira. Naannoon hundi immoo aynata tokko qabu. Kan buna qabullee buna haa kennu. Kan horii qabullee horii kennu. Bunni sun gurguramee horiitti jijjiiramuu mala waan ta'eef. Horiin illee gurguramee qarshiitti jijjiiramee midhaan amma wanti xiyyeeffannoon guddaa itti godhamu har'a maali? Waan nyaatamu namni hin beela'inidha. Kooroonaa irraa nama baraaruu jennee beelaan immoo namni keenya gara biraatiin akka hin dhumne jechuudha. Akka kaleessaa quufee nyaatee buluu dhabuun hin mala. Quufee nyaatee ooluu dhabuun hin mala. Baay'een keenya salaafittuu kaleessumayyuu guyyaatti tokko caalaa nyaatu yookaan lama caalaa nyaatu. Yeroo ammaa kana keessatti immoo guyyaatti tokko nyaatee biddeena guutuu yookaan nyaatu yoo taate walakkaa nyaataa yoo taate ruubii nyaatee lubbuudhuma isaa akka inni itti tursu gochuun kanarratti hundi keenyaa wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Galatooma hin gabaabsina marii keenya luba badhaasa carraadhumaa isinii kenna wal dhagaa jirraami. Nan dhagaa tole. Haala akkanaa keessatti barnootii fi tajaajilli amantaa bifa kamiin itti fufuu qabaa jettu asumaaniin gaafii kanaan xumuraa ustaazillee kanumaan si gaafadha. Tole egaa gaafii obboleessa keenya ammaatti waan muraasa dabaluun barbaada. Yeroo ammaa kana keessa namni inni cimaan kooroonaa irraa vaayirasii kanarraa namoota keenya hambisuudhaaf jecha mootummaan tarkaanfii fudhateera. Manni amantaas tarkaanfii fudhateera. Namni manatti deebi'eera. Namni keenya qoonqoodhaan akka miidhamneef anis gama kootiin dhaamsin ani qabu. Abbootiin amantii isaa ta'anii namoonni amantaa qaban amantii hin qabnes haa ta'anii namni hundumtuu amma ol bukkee dhaabachuun yeroo itti nurraa barbaachisu. Gaafa duune olii boo'uun waan tokkollee maa'ii hin baasu. Kanaadhaafi alanuma kana amma qophiin nuyi gochuun nurra jiru yeroon keessa jiru yeroo soomanaati. Kanaadhaaf namoonni bakka jiran hundaatti maallaqa walitti buusuudhaan midhaan walitti buusuudhaan qophii akka godhaniif mootummaa bukkee akka dhaabbatan. Mootummaanis immoo gama kanaan tatamsa'ina dhukkuba kanaa ittisaa akkuma jiru waa'ee namoota warra manatti deebi'anii qoonqoodhaanis immoo akka isaan hin miidhamneef maal gochuutu nurra jira kan jedhu mootummaanis immoo gama isaatiin qophii barbaachisaa akka godhu dubbachuun barbaada. Keessumaa keessatti abbootiin mana kiristaanaa keessa jiran dureeyyiin abbootiin sooreyyiin kan isaan gochuu qaban wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti galmee hin banne galmee bara baraa galmee jireenyaa irratti akka isinii qabamuuf obboleessa keessan isa dadhabaadhaaf
hiraa kennaa fi kan jedhu sagalee waaqayyoo keessatti caafamee waan jiruuf yeroon itti wal bukkee dhaabannuuf yeroon itti waan tolaa hojjennu waan qajeelinaa raawwannu waan gaarii yeroon itti hojjennu carraan nuyi amma qabnu yeroo kana kan jedhuun cimsee dabarsuu barbaada. Ittaansuudhaanii tajaajilli mana kiristiyaanaa keessatti godhamuu qabu abbootiin amantaa keenyaa kan isaan dabarsan dhaga'uutu nurra jira. Amma yeroo mana kiristiyaanaa dhannu alanumallee amma naannoo Finfinneetti mana amantaa Ortodoksii yeroon ilaalu fooyya'inni tokko tokko argamaa jiru jira. Gadi siqanii garuu gara naannootti gaafa laallu hubannoomti isaallee waan babal'ate natti waan hin fakkaanneef ni argina ni dhageenyas baay'ee eeggannoon isaa eeggatamaa hin jiru. Amma yeroo bilbillee gaafannu sirni akkuma kaleessa dheengaddaatti akka itti fufee jirutti kan nutti himamu. Kanaaf nama sodaachisa baay'ee. Amma kan ta'uun irra jiru akkuma sagaleen waaqayyo nu ajaje akkuma abbootiin amantaa keenya gararraadhaa murtoo dabarsanii nu ajajan sanatti murtoo abbootii amantaa keenyaa sana kabajne abbootiin keenya sirna qulqulleessaa dhaabaa hin jedhamne sirni qulqulleessaa hin geggeeffamu garuu sirni qulqulleessaa yeroo geggeeffamu namoota shaniin geggeeffamaa isaan sirna sana ni raawwatu warri kaan garuu mana keessan turaatii kadhadhaa jedhame. Bataskaana nu dhowwoo attamittiin bataskaana nu dhowwuu namni waaqa jalaa baqatee eessatti ba'a kan jedhamu sun nu keessaa dhaabachuutu irra jira. Sababni isaa waaqayyoo dhumatu yeroodhaaf dhokadhaa waan nuun jedheef waaqayyoo dhumatu yeroodhaaf dhokadhaa jedhe waanta ta'eef sagalee waaqayyoo keessaa caqasuun ni danda'ama. Matsaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 19 lakkoobsa 3 irratti yeroo laallu Eeliyaas inni bokkaa waaqaa gadi buuse. Inni bokkaa waaqaa akka hin roobneef loggomee qabe suni yeroo mootittiin Elzaabeel isa ajjeesuudhaaf jettu lubbuu isaa baafachuudhaaf jedheeti foxxoqaa cabii lafaatti baqateedha. Abidda waaqaa buusee ajjeesisuu ni danda'a. Waaqa isaa kadhatee waan jaallate gochuu ni danda'a. Garuu du'a jalaa ooluuf foxxoqaa lafaatti cabii lafaatti dhaqee baqatee jedha. Achitti immoo waaqayyo maaliif jetta jennaan lubbuu koo baafachuufan iddoo kana dhufe jedheedha. Kanaaf yeroodhaaf amma waaqayyo waan kana dabarsutti lubbuu keenya baafachuudhaaf abbootiin keenya kan isaan nuun jedhan sana eegnee mana keenya keessa turree yeroo sirni amantaadhaa achii geggeeffamu lafa jirrutti nu qaqqaba. Ajajaan dhibbaa sun maal jedhe asuma taa'ii sagalee keenaa ergi mucaan koo manatti iyyuu hin fayyiti jedhe. Abbootiin keenya kan isaan bataskaana keessa dhaabatanii nuuf kadhatan lafa nuyi jirru sanatti nu qaqqaba. Yeroo kana eeguun akka nurra jiru. Yoommoo qurbaana qorrobuudhaaf seera amantii nuu kaa'ameen sirna tokko tokko raawwachuudhaaf dirqaman barbaadamna ta'e yoo gara mana kiristiyaanaa dhanne immoo akkuma ogeeyyiin jedhan akkuma abbootiin amantaa keenyaa murtoo dabarsan sana tarkaanfii nama guddaa lama gargar siquun akka nurra jiru xuxuqaarraa of eeguun akka nurra jiru harka keenya dhiqachuun akka nurra jiru kana waan abbootiin keenya dabarsan kun murtoo sirriidha. Murtoo fudhatamuu qabuudha. Murtoo kitaaba qulqulluudhaan deeggaramu waanta ta'eef kanarraallee of eeguun akka barbaachisu. Yaa'ii gurguddaa tokko tokko qopheessanii wangeelan barsiisa yeroo kanatti yoo nami jiraateedha bor nama kana geggeessuu kan dandeenyu. Namni kun bor nurkaa dhukkuba kanaan rakkinatti gallee jennaan manni kiristiyaanaallee rakkinatti galti. Maaliif tajaajiltoota mana kiristiyaanaadhaa miindaa isaanii kan danda'u uummata. Hojii achi keessatti hojjetamu kan hojjetu uummata. Uummanni kun hin jiru yoo ta'e nuyi tajaajiltoonni bor jiraachuu hin dandeenyu. Kanaadhaaf eenyuun hin hanqatu eenyuun jalaallee ba'uu hin danda'u. Nama guddaadha jedhee wanti kun hin dhiisu. Amma akka mana amantaa Ortodoksiitti Oriental Church obboloota amantaadhaan wal fakkaannu 6 jiran keessaatii torbee darbe keessa qondaalli paappaasii tokko dhukkuba kanaan du'aniiru. Kana yeroo arginu maaliin dhukkubni kun qeesii dhadhee dhiisu daaqunii dhadhee biraan deebi'u paappaasiidha jedhee biraan deebi'u. Kanaadhaaf hawaasni keenya amantoonni keenya adaraa keessan yoo jiraanne bor waan hundumaa hojjechuu dandeenya. Mana keenyaaf mana amantii keenyaafis biyya keenyaafis karoora dhuunfaa keenyaas kan galmaan ga'achuu dandeenya yoo jiraanne waanta ta'eef dhaamsa manni amantaa keenya olaanaan dabarse kabajaa. Dhaamsa mootummaan jedhe kabajaa. Chaayinaan kan isaan dhukkuba kana dandamachuu danda'an walii dhaga'uu isaaniiti. Adaraa keessan abbootii amantaa dhageenyu hayyoota yaalarra hojjetan keessumaa keessatti aarsaa guddaa kaffalaa jiru. Yeroo laallu addunyaa irratti ogeeyyiin fayyaa baay'ee isaaniitu lubbuun isaanii darbe. Ituu namoota yaalanii. Haa gabaabsi luba badhaasaa. Kanaaf an ergaan koo xumureera Waaqayyo dhukkuba kana nurra dabarsaa hin dabarraa
hin yaaddayinaa wal bukkee dhaabannu eegumsaa gochuu qabnu agoonu waaqayyo kana jala nu dabarsa waaqayyo immoo biyya keenya biyya nagaa nuuf godhu amma yoonaatti du'an dhagahin jirra namoonni tokko tokko irraa dandamataniiru kan jedhu dhagaa irra malee du'an dhagahin jirra du'an nun dhageessisin waaqayyo nu dabarsa immoo dandabarraa jabaadhaa wal bira dhaabadhaa jechuun barbaade. Ayyee galatooma ustaaz yaada keetiin kan goolabnu yeroo kanatti tajaajilli fi barnooti amantaa maal fakkaachuu qaba? Isa dura ergaan gabaabaa uummata keenyaa dabarsuu barbaadu dhibee kana akka qoosaatti ilaalamaa jira naannoo baay'eetti akka qoosaatti ilaalamuu qabu. Mootummaa ta'u uummataa ta'u inni baadiyyaa jiru bakka inni gahuu danda'u hin beekamu. Eenyuuf eessaa fuudhee eessaa akka vaayirasii kana geessuu danda'u gatiin beekamnee fi ergaa yookaan immoo qajeelfama hooggantoonni fayyaa kennan harka dhiqadhaa ija keessan hin tuqinaa afaan keessan hin tuqinaa funyaan keessan hin tuqinaa bakka namni walitti qabametti hin argamina yoo dandeessan manaa hin bahina wantooti jedhamu kun seriously hamma danda'ame tokkoon uummanni keenya walii yaada kennee ammumayyuu nama harka wal qabee deemu agartaa nama harka wal fuudhu agartaa nama walitti jigee wal hammatu agartaa yoodhuma karaa kanarra deemtu jechuudha kan silaa magaalaa keessa jiru kan maayikiidhaan ganamaa galgala itti himamu mee kan keenya uummata keenya kan baadiyyaa jiru kan miidiyaatti dhiyoo jiru uummata keenya baadiyyaa jiru yoo ilaalte immoo baay'ee hanqina jira baadiyyaayyuu magaalota gurguddoo baadiyyaa keessa jiranuu keessattuuyyuu mallattoon adda addaa mul'ataa jira waan ta'eedhaaf jechaadha. Inni kan biraa immoo akkasumas ergaan dhaamu barbaadu yeroo ammaa kana keessatti dhimmi amantaadhaa kan kaleessaa caalaayyuu xiyyeeffannoo guddaatti godhamee gara rabbiitti uummanni keenya deebi'uu qaba. Balaa feeteyyuu kan namarraa saaquu danda'u rabbiin malee hin jiru. Wayyamsaska Allahu bidurrin falaa kaashifa lahu illaa hu. Rabbi quraana keessatti yoo balaa tokko rabbiin sitti buuse rabbi malee balaa kan sirraa kaasuu danda'u hin jiru. Kanaafuu yeroo kana keessatti maaltu barbaachisa? Rabbitti warwaachuu barbaachisa. Mana taa'anii masjida tafeechuun jumaa tafe jamaa tafeechuun namni mana taa'ee salaata waqtii eeggatee salaatuun ganamaa galgala rabbitti boohuun salaata halkanii sagaduun soomuun sadaqaa kennuun kan yeroo biraa caalaa itti cimuu qaba. Kana inumaammoo keessattuu namni amma gaafa manatti galu rakkoo hawaasaa baay'eetu illee uumama yeroo biraa irratti haasa'uu dandeenya. Haati manaaf itti abbaan manaa kaleessa ganama bahee tokko galgala gala amma yoo warbala sa'aatii dheeraa ta'an ijoollee wajjiniin sa'aatii dheeraa yoo teessu amalli namaa kun jijjiiramee wantoota adda addaa saayikooloojikaalii dipireeshinii inni qabu wantoota baay'ee qaba. Kiraayisii qabaachaa jira biyyoota Laatiin Ameerikaa keessa baay'ee argaa jira namni of ajjeesu sadarkaa ministeeraa nama jirutu Jarmanitti gadda of ajjeese waan akkanaa baay'ee mul'ata jechuudha. Kana yeroo biraa uummata keenya hin barsiisnee yaalla akkamitti namni yeroo kana dabarsuu qaba. Namni yoo rabbitti amane wanti kun hin darbaa beekuu qaba. Obsa qabaachuu qaba. Wal obsuu yoodhuma dhibee kanaan qabamee iyyuu hamilee murachuun qabu namni yoo vaayirasiin kun seene iyyuu fayyuun hin danda'ama. Parsantii baay'ee namni fayyuu waan danda'uuf jechuudha tajaajila isaa yoo fudhate kana dhimma amantaatiin wal qabatee wanti godhamuu qabu tokkoffaa hayyoonni abbootiin amantaa sheekonni du'aanni kan kaleessaa caalaa miidiyaa hawaasaa irratti haa ta'u televezyiinii irratti haa ta'u miidiyaa mootummaa irratti haa ta'u sagantaan godhamee uummataaf yeroo yeroodhaan afaan isaatiin umrii namaa kanaayyuu kan yaada keessa galcheen ijoolleen mana jira yeroo ammaa kana keessatti dargaggeessan mana taa'a jira manguddootu mana jira haawwantu mana jira kanaafuu sagantaan amantaadhaa sagantaan ciccimaan darbuu qaba. Miidiyaan keessanis ta'e miidiyaan kan biraas kan mootummaas akka walii galaattu kallattiin itti godhamee namni yeroo ammaa kana keessatti editarri kan keenya amma gaafiin erga dhuma irratti masjiida yoo ta'e tiiviidhaan barsiisuudhaaf qophiin jira kan jedhudha. Qophiin jira. Nu amma ertaayimii karaa kana mijeessuudhaaf qophii dhaabbilee nu kana qindeessuu dandeenya. Hawaasa karaa kana tajaajiluuf. Nu kana masjiida irratti fakkeenyaaf yoo danda'ame jumaa fakkeenyaaf bifa wiirtuu irraa ta'een yookaan immoo seentarii irraa ta'een barumsi qindaa'e tokko darbee uummanni akkuma manuma isaa taa'ee yoo salaata jumaallee salaatuu dhabaate bifa inni khutbaa ittiin hordofuu danda'u. Biyya Suudaan, biyya Qatar, biyya Turkii keessatti, biyya Muslimaa baay'ee keessatti Saawudiyaa kana godhamaa jira jechuudha. Namni dagatuu hin qabu jumaa guyyaan jumaa ta'uulee dagachuu hin qabu. Akkuma san at least miimoorii isaa yookaan immoo yaadannoo sana keessa namni jiraachuu qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana manatti barsiisuu waan kallattiidhaan asirraa darbu akkuma isin jedhe guyyaa jumaata yoo danda'ame torban keessatti guyyaan tokko guyyaan lama guyyaan sadii miidiyaa mainstream miidiyaan iyyuu sagantaa kana uummanni keenya irra guddaan isaa amanaadha yookaan kiristaana yookaan muslima yookaan waaqeffataadha. Kana achi hin jiru uummata keenya kana akkuma walii galaatti kan amantii isaa hordofu kana abbootiin amantaa kun yeroo ammaa kana keessatti kan uummata keenya kana tasgabbeessu
kan ummata keenya jajjabeessu kan ummanni keenya kun amma yoo psychologically strong cimaa yoo hin taane economically dadhabaa waan ta'eedhaaf infrastructurein adda addaadhaa wa injir waan ta'eedhaaf sammuudhaan miidhamee jennaan yooma vaayirasiin utuun qabiniyyuu namni baay'ee dhabuu dandeenya waan as dura uumame tokko jira yeroo tokko akka qissaatti kan himamu vaayirasiitu koronaatu maali yeroo dhibee makkanaa kanatu biyya tokko seene gaafa seenu namni wayii karaatti dhufee garam deemtennaan ganda kanan seenuu deemaa jedheen nama meeqa balleessuuf deemtennaan nama 10,000 ajjeesa jedheen amma yoo turee gaafa jedhu namni 50 du'ee karaatti walitti dhufan ammas namichaan maali ati yeroo darbe dhibee nana karaatti wadagarree nama 10,000 ajjeesseette harrabboo nama 50 ajjeeste maaliif na sobdena lakki ansi sobeetii miti jedheen an kanan ajjeese 10,000 jedheen 40 immoo sodumaan du'e jedheen fagootti ummanni keenya kana keessa illee rifaatu jira depression jira ammoo wantoota adda addaa waan faffaca'utu immoo jira jechuudha exaggerated waan ta'e oduu sobaa jira kanaaf ummanni keenya look amma waa lama jira extreme lama jira xarafa lama jira tokko dhibee kana baay'ee isaa fageesseet tensioniin akka nama keessa seenee namni of jibbee namni gara lubbuu isaa balleessutti deemu kan godhuuf deemu jira kun immoo gaduma buusee akkuma waan hin jirreetti dhibeen kun hin jiru soba faranjiitu kana godheedhee faranjiiyyuu nama adii argataa gochuu sana birallee darbeetu maa kun nun tuqu dhibeen habashaawee tuqa warra qaama gurraachaan tuqu warra akkanaan tuqu waan akkanaa jira kun lamaanuu kallattiin kun yookaan ekstiriimiin kun lamaanuu dogongora dhibeen kun hin jira exaggeratus gochuun qabnu gadi buusnee sandarmaayin goonees immoo akka waan hin jirreetti subachuun qabnu yeroo ammaa kana keessatti masjiidonni azaanii baasanii nama yaadachiisuun miidiyaa hawaasaa kanaan barumsa walii dabarsuun ergaa barbaachisaa ta'e dabarsuun miidiyaaleen illee kanarratti mijjeessuun barbaachisaadha kanaafuu namni keenya yeroo ammaa kana keessatti rabbitti boohuun rabbiin kadhachuun mana keessa taa'ee salaata jamaa namni lama jiraannaan jamaan itti wajjaba manuma keessattuu salaata jamaa mana keessatti walii wajjin sagaduun dirqama isaati wajjin du'aa kadhachuun quraana qara'uun zikrii gochuun namni yeroo kan amma akka waan yeroon irraa hafee mana taa'uutti fudhata namni no dogongora kun namni yeroo mana taa'u ijoollee isaa barsiisuun ofii dubbisuun ofii barachuun onlaayinii sagantaa baay'eetu jira jechuudha kanaafuu sagantaa keenya guutuu isa adjust goonee karaa itti barumsa ofii keenya barannu maatii keenya barsiisnu yoommoo beekumsa qabaanne immoo dabarree hawaasa biraa karaa itti barsiisnu haalli yeroo ammaa jiru mijaa waan ta'eef kana irratti hojjetamuu qaba bifa kanaan amantii keenya yoomuu caalaa tajaajiluu dandeenya jedhee yaada galatooma ulfaadhu daawwattoota keenya marii kallattii weerra dhibee koronaa fi dhaabbilee amantaa ilaalchee kan goone kanuma hanga yoonaa ture marii kana hoogganuudhaan Anna Abrahaam Birruu ogeessi kaameeraa Muhammad Eebbisoo fi daayirektarii qophii kanaa Yoel Bal'inaa akkasumas gulaalaan qophii kanaa Dajanee Guutamaa ture keessumoonni keenya lamaan Ustaaz Kaamil Shamsuu amantaa Islaamaarraa Luba Badhaasaa Tola mana amantaa ortodoksii irraa kuree mana lubummaa ortodoksii Oromiyaa irraa lamaan keessanuu hedduu ulfaadha isiniin jedha. Ayye marii wal fakkaataa gara fuulduraatti itti fufnaa isinillee dhufuu baattan dhaabbilee amantaa keessanirraa dhaabbilee amantaa biroollee dabarannee marii wal fakkaataan hamilee yookiin mooraalii hawaasaa jajjabeessuu fi tajaajila amantaa bifa kamiin itti fufuu akka qabu yeroo kanatti namuu wal cinaa akka dhaabbachuu qabu keessumaa immoo warra harka qalleeyyii fi hirkoo hin qabneef birmannaa akkamii akka barbaachisu irratti vaaluun amantaa maal akka ta'e karaa dhaabbilee amantaa barsiisuu itti fufnaa waan wajjin turtaniif ulfaadha isiniin jedha. Galatooma isinis nu affeeruu keessaniif.